شكوسات إثبت ما جران بيت لله تكون يا أورومو ينقو منا منجستي كانت تيابلو ملك تيابلو قوة ساتي تيابلو موتما إساجلها بلو إلما كيساني سنفتنا كرا كيساني سنفتنا وفي اللي في ميدنا إسات تيابلو يعني ينبلو جران هنددن أما قافا كان ما جران إسات أمات الرتق أن يمهل تركم رمو يدوكنا سيرا قدعا كبولهم وقا سديتي تمر مجرا أما أورومو ما جران آنو لين كيسات سيرا قدعا ولي راهور أتني بالي أتي تولي راهور أتني بالي كون ولي كان كون قدعا قلت كون بالي فو بالي ولي راهور كان أسي كترين أسفيدن يو أسفيدن بيتن كون ماجريتين بيا أما تالا أشيتي مانجستين وري ساتي بولت وري قوام بولتن شو مانا تارغتني وارون إسني كنما لفت إسني كنما موتو ما كان جرب بولتني وري مو قبان بولو جدي وري لبان بولو إلا أشيت أرقما وري قبان بولو إلا أشيت أرقما كذي أدلة جاتين أشيت كترين كتروسان أشيت بكن سيرا كيسان ديغا قدا ديغا نونجدي مال غون سرنا قدا ديغا جد سرنا كي يبولا جد منكستم ما سلا نجابس فراني عشان نفهمني نتواته واني في الأعمال نفن انت ويان اترق انت ويان اترق انت ويان نفي فما نفي متوحيدي كايسا نفي نقولتني سيرا كي يتجد نقسم معه ستي بولا سيرا كينا بولا سير كيسا ننجرا جد ايه يعني هنجرا سير كيسا ايه سير كيسا نجرا تلو لنجرا harma muraan harka muraan asitti warra qubaan bullaa jedhan qubaan bulla jechuun Minilikiti bulladha adda baasanii dhiisan warra isa mormu lubaan yookaan gadaan bulla jedhu dhiiraa dubartii filanii qubaatti baasu kan dhiiraa harka mirgaa irraa muruu dubartii harma kutuu fi gochi sukaneessaa hedduus raawwatameera seenaan akka dubbatutti ummanni kun gubbaa kana ta'e yoo gubbaa kana gattaa'u asii taraan gadduuchen tara yoo gadduuchaniitti hin jedhan warra asii gadduute kana irraa muran harka isaa irraa fa'an jechuudha irraa muran namni akka bakka lamatti muran harka waabsanii harka tokko gootaa kana muran warra asii muran harki isaa hin duune namni sun hin jiraate ol dabarsanii asii muran namni sun hin duune dubartii harma tokko irraa muran hin duune hin jiraate taraa duuddisillee yoo asii waaman shillimaata fudhatuuf waaroo fudhatuuf warri diddeetiin hafeetiin asii amma gadduuchan kun warra qubaan hin bullu lubaan bulla gadaateen nan bulla seera kennan bulla dhesan warri jedhame kun jechuudha. Abbootii gadaa adda baasee jalqadhaaba abbootii gadaa adda baasee mikittii abbaa gadaa jechuudha. Abbaa murtii adda baasee abbaa qoraa adda baasee abbaa qora mataa adda baasee dubartiin immoo warra gahee qabu urjii dubartoota warra jedhamtu warra hooggantuu abbaa gadaa taatee ta'aangoo qabdu adda baasee haadha nagaa warra mirga dhala namaatiif daa'immanii eegu kan dubartii keessaa kan hoosan keessatti aangoo qabu isaan adda baasee haadha siinqee adda baasee kaadha addunyaan immoo fannoo diimaa jettu qayyi masqalii qaba isin jettanii kan oromoon duruma qaba warri haadha siinqee tun yoo ummanni wal lole hedduu dhaabatte eeleloo isin jette ka waraanni dhaabate yoo diinnis nama ajjeese dhattee kakaafte yoo arsii dandiin ajjeese dhattee namni tokko ka isin tunne akka dhiinni keessaan dhumne doobbiidhaan quunceedhaan kahiitu faashaan hin jiru qayyi masqalii jechuusan isaan adda baasee dubartoota darajaa sadiitti dhiira darajaa sadiitti warra dubbataa arraba baqasee keessaa mure muka afaan kaa'e warra darbataa harka darbatuu mure warra abbootii gadaa ta'e gana baalli fudhatee biyya bulchaa jedhan akka loonii kolaasee namni hedduu asitti nafsa isaa baatee dhiirti namni 300 dubartiin namni 300 asii deeme kuwwan deddeebiin qilxuu kanallee fagaatiin kukkufee badhama kanatti rulichiisa fixe. Garuu harki hojjetee biyyaa nama misoomsu harmi hoosisee guddisu muruun maaliif filatame? Wanni filateef ummanni hafe akka isa jala jilbiifatu kana laalee nullee harka mura jedhee sodaate akka isa jalatti ummanni jilbiifatuuf harka wanni muree harma mureef kanaaf sodaachisuuni. Kana laalii jiilii jedhe jedha marattisatu garafanii jennaan na laalaa jiilaa jedhe jedhan. Akkasani hagas asillee ummanni isaan jilbiiffanne. Harki wanni filatamee fi harka kana malee hin darbatu harka xiyyoodha harka. Harmi wanni jedhamee fi harmi kana wanni nuur isaa jedhameef harmi dhaluudha. Oromoonni qabsoo bittaa ofirraa ittisuu irratti waggoota baay'ee godhe. Keessattuu Oromoonni Shawaa, Walloo, Arsii adda dureedhaan eeramu
waraanaa yeroo san gaggeeffame keessatti. Oromoo Arsii wanni addi godhu maalinni waggoota jaha caalaadhaaf waraana mootummaa Minilikii fi sirna gita bittaa yeroo sana ofirraa ittisuu irratti hidhannoodhaan qabsaa'aa turedha. Yaa ta'uuti hidhannoon isaan qaban kan Minilikiin kan walgituu miti. Minilik meeshaa haaraa bittaa fi gargaarsaan Awurooppaarraa argateen Oromoo caalee ture jechuudha. Waan caaleef qawwee Awurooppaarraa argate kanaan oggaashija waraanurree mo'achuu hin dandeenye Arsii jechuudha. Arsiin seera gadaatiin fi ijaarama qixxeetiin wal gurmeessee ofirraa ittisaa ture jechuudha. Kanarratti keessattuu Walda Gibreel Abbaa Seexaanii fi Raas Dargeen dhumarratti Minilik wajjiniin waraana guddaa gaggeessuudhaan Arsii mo'anne jedhanii ibsii baasanis mo'achuun kun garuu fiixaan baasuuf hin dandeenye. Arsiin riphee lolaa isaa waraana riphee lolaatiin yeroo baay'ee isaan rakkisaa ture. Kanaaf waggaa jaha caalaa turuu danda'e waraanni sun jechuudha. Booda garuu gochi suukaneessan akka raawwatu ta'e. Sirna gadaatiin kan socho'u waraanni Arsii yeroo baay'ee waan isaan rakkiseef mo'anni jedhanii yoo deebi'anis waan ta'uuf hin dandeenye maal godhanii hojii jiilchaa raawwachuu qabna jedhanii kutatanii ka'an. Hojiin jiilchi kunis aanolee irratti waamicha godhaniif uummanni biyyi nagaadha jedhanii waamicha saniifis yoo dhaqani maal godhanii sirna gadaatis achitti walgahii guddaatu ture jechuudha. Uummata san karanaan seenaa karanaan barbaadamtu jedhaniiti warra dhiiraas harka muran dubartiirree warra dhiirotaa abbootii warraa isaanii wajjin kan deeman akka harma muran akka lammata ajaja isaaniitii ala waliin geenye gochuudhaaf gochi harma muraa fi harka muraa kun yeroo isaan raawwate jechuudha. Gochi suukaneessaa harka muraa fi harma muraa irratti raawwatamus uummanni Oromoo gonkumaa mataa gadi hin qabanne. Haa ta'u malee sirni ittiin wal bulchan sirni gadaa bulchiinsa Odaa Roobaa Ardaa Aanolirraa dadhabeera. Kallachaa fi caaccuun uleen abbaa gadaa halangaan erboora sageettuun kallacha waraanaa uleen abbaa gadaa olaantummaa heeraa fi seeraa irratti wal barsiisanii fi meeshaaleen faayaa sirna baha gadaa roobalee fi seensa birmajjii dhiyaate hundi Ardaa Aanolirratti gubame. Gubaan meeshaalee kanneenii guyyaa 8 boba'uu seenaa maanguddootarraa dhageenyedha. Maalummaa saba tokkoo isa har'aa beekuu fi isa darbe qorachuun barbaachisaadha. Waan sabni Oromoo keessa darbee har'aaf gahe baruun yookaan qoratanii yaadatuun isa har'aa ijaarrachuuf yookaan cimsachuuf baay'ee barbaachisa. Siidaan yaadannoo wareegamtoota Aanolees kanuma dhugoomsa. Dizaayinii fi ijaarsi siidaa yaadannoo wareegamtoota Aanolee kun gocha badii sirni gita bittaa nafxanyaa uummata Oromoo irratti raawwate hunda akkaataa fi bakkaan kan ibsudha. Kaayyoon isaa inni guddaan gocha badii sirna nafxanyaan raawwatame akka hin dabalamne dhaloonni dhufu akka irraa baratu gochuudha. Haalaa fi akkaataa gocha badii gitni bittaa nafxanyaa Minilik Aanolee irratti raawwatee fi ijaarsa siidaa yaadannoo wareegamtootaa haa ilaallu. Anno galla karaan koru yeroon isaa Aanoleen irratti guyyaa sirni baallii walii dabarsuu gaggeeffamudha. Baha gadaa roobalee seensa birmajjii warroonni aangoo dabarsanii fi fudhatan akkaataa seeratumaa Odaa Roobaatiin gosoonni 29 iddoo kanatti akka walitti qabaman godhameera. Minilikii fi suuftonni isaa immoo gaafa kana karaa lamaan foonaa uummata itti fixan ijaarataniiru. Inni tokko karaa namoonni seenuun kan hanga bakka harkaa fi harma itti muraniiti. Irraa gadii kana ta'udha. Kun bakka harka itti muran harma immoo itti kutan ture. Harkaa fi harmi muramu walitti qabamee qilxuu Aanolee kanatti fannifama. Harka irraa muran walitti hidhanii wali guuranii harma irraa muran walitti hidhanii uummata harma murameef harma muramin asitti walitti qabanii waraanaan marsanii yoo nutti buluu baattan yoo nu gabbaruu baattan akkana isin murra jedhanii uummata irratti barsiisan.
ka harki isaa murama isa muran saniif laalatee bu'a. Kan harki muramin duumoo ishii sitti bula jechuu baadhiyaatee miila akkana harkana muraa jedhee sodaata. Kun laalee akka sodaatu. Kun immoo isa laalee akka laallatu. Ani siin himnee gizama duraa ta'e milikitti buli siin hin jenne kana harka si mure jedhee ummanni lamaan akkasitti wal tafaaca'u. Aanoo sitti nuti